dhiifamni hin maluuf. Oromoonii fi Abiy sirni ni dhaabes warra gumaati. Dhiifamni hin maluuf dhiifaman goonu waan dhiifama goonu hin qabnu tokkoyyuu. Wanti nuyi Abiyyii wajjiniin qabnu wanti gargar nu baasu aangoorraa ari'amuu Abiy qofaadha. Ilaa dubbii kaan irraanfatina. Gaafa Jawaar faan hidhaadhaa ba'an wanti nuyi haasofnu mariitu barbaachisa gaafa jedhame. Hooggantoonni Oromoo hundumtuu gaafa hidhaadhaa ba'an mariitu barbaachisa biyya kanaafi nagaatu barbaachisa gaafa jedhame inni jalqabaa Abiyyiin aangoorraa fuursuudha. Oromoon kanatti of gowwoomsee jennaan marsaa dhiitichaa marsaa ajjechaa kan biraatti of galchuudhaaf adeemna jechuudha. Gaafa wanti hamni kun ta'ellee haal dureetu jira Oromoon taa'ee haasa'uudhaaf Oromoon taa'ee mari'achuudhaaf Abiy cala'uutu irra jiraata aangoorraa. Dhiifama wanti jedhamu nama qe'ee Oromoo gubee wajjiniin dhiifamni hin jiru. Nama ulfa gudeedee wajjiniin dhiifamni hin jiru. Nama dubartoota Oromoo hawwan Oromoo salphisee wajjin dhiifamni hin jiru. Nama xiyyaaraan qe'ee Oromoo tume wajjiniin dhiifamni tokkittiin hin jiru. Dhiifama naa godhaa gaafa inni jedheyyuu hin jenne namaarraatti jechuus hin barbaadu. Nama lola hamma kana labsee ijoollees kan duukaa buusu. Hidhee immoo hidhaa keessaa baasee dargaggoota kan ajjeesu. Ajjeesee immoo bineensa kan nyaachisu laa jara keenyaan irraanfatina. Muhammad Amiiniin ilaa amma namni amma ajjechaa Oromoo ajjechaadhuma nama hunda irratti raawwatu se'a bara. Ajjechaan Oromoo irratti raawwatamu kilaasifaayidii ajjechaa addaati amma kan Oromoo irratti adeemaa jiru. Wanta dhiifama goonu tokko iyyuu hin qabnu. Muhammad Amiin ajjeefamee bineensi nyaachifamee mataan isaa iddoo kan biraa wayii qaamni isaa faca'ee dhiifama naa godhii namni jedhu yoo jiraate nama mataan isaa fayyaa hin taanedha kan dhufee kan irratti dhiifama gaara. Wallagga lixaa keessatti Innaaggootti Noolee Kaabbaatti bakka 3-4 ijoollee ajjeesanii bineensa nyaachisan. Bineensaaf kennanii qaama namaa laata. Wayyaaneen gaafa nama ajjeektu kottaa reeffa keessan fudhadhaa yookaan reeffa manatti siif hiddi. Dirree lolaatti nama du'e immoo duruma allaattiin nyaata. Duruma qaamni namaa badaa jetti. Lolli Oromiyaa keessa jiru lola akaakuu addaati amma kan adeemaa jiru. Lola yeroo dargii kan mul'atee hin beekne lola wayyaanee bara wayyaanee keessa kan mul'atee hin beekne. Dhalooti kun ija isaatiin kan argee hin beekne. Seenaa keessatti kan ta'ee beeku garuu dhaloonni kun ija isaatiin kan hin argine. Maal jechuudhaaf hin jedheen qe'ee Oromoo gubdee dhiifamni hin jiru. Oromooni nama hammata dhiifama namaa godha jedhanii afaan isaaniitiin lallabaa ba'anii dhuguma akka Oromoon nama hammatu dhuguma Oromoon akka nama jaallatu agarsiise. Oromoon akka of kabajuuf akka ijoollee isaa kabaju agarsiise. Of duwwaatu hin ta'in biyya sana guutuudhaaf kabaja akka qabu sabootaaf akka kabaja qabu biyya Itoophiyaa jedhamtuuf illee ofii isaatii du'ee ofii isaatii miidhamee ijoollee 6,000-7,000 ajjeesee awwaalee ka'ee homaa miti walii wajjiniin jiraannaa uummata jedhe. Ammas deebi'eetan maqaa kanaatiin dhiifama sirraa argadha abadan hin jiru kun dhiifama wanti jedhamu hin jiru. Abiy Ahmedii fi hin jiru dhiifamni. Wanti dhiifama godhamu tokkittiin hin jiru. Kana duwwaa miti. Sila sitti mee seenaa keenya achi deebi'ee seenaa keenya arrabsaa jira baranni. Lola duwwaa miti. Nu loleetu seenaan keessan immoo seenaa namaa miti jedhee nu arrabsaadha. Seenaadhaan ilaa seenaadhaan. Seenaan keessanis seenaa namaa miti jedhe. Seenaa isin jettan seenaa dhugaa miti jechuun seenaa hin qabdanii isin jedhaa jira. Kanaaf gaafuma inni gadi ba'ee dhiifama jedhe. Gaafuma inni an waanan balleesse hunda dhiiseera jedhe bu'ii aangoorraa badii keenya dura. Malee an dhiifama sii godheera wanti jedhamu ammas marsaa haaraa kottuu na ajjeesi. Marsaa haaraa ammas humna godhadhu kottuuti lola irratti banii. Marsaa haaraa maaliif dhiifaman beeku namichi kun? Namummaa nama hin qabnedha namichi kun. Nama gara laafina hin beekne, nama oolmaa hin beeknedha namichi kun. Nama kabajuu of kabajuu hin beeknedha namichi kun. Hiriyoota isaa hunda of biraa nyaatee nama fixe. Oromoo nama ituunni mucaasaa hin ta'in, mucaasaatu hin ta'in kan isin jedhu waa'ee foonii mitila. Yaadaan, qorqalbiidhaan. Nama gara Oromoo hin ta'in haa ta'uuti mucaa kooti nama jedheen. Nama oolmaa isaaf oole, saba oolmaa isaaf ooletti qawwee nama garagalche. Dhiifamni hin maluuf. Hin jiru aadaa Oromoo beeksisa. Dhiifamni godhameera sirna kanaaf. Dhiifamni godhameeraaf. Hunda isaaniitiin dhiifamni godhameera. As deebi'ee garuu waraabessatti ta'e Oromootti dhiifamni inni godhe. Kanaaf wanti Oromoon gochuun irra jiru akkan sila jedhe tokko adeemsa keessa gaafa lolaa deemnu, gaafa dadhabsiisaa deemnu, akkaataa itti biyya keenya to'ataa adeemnu, akkaataa itti biyya keenya harka keenyatti galfataa adeemnu tolfachuudha. Isa booddee namni Oromoo biraan dhiifama barbaada jedhu keessumatti keessa mataan sirna nafxanyaa kun Abiy
dhiifaman barbaada gaafa jedhe jalqaba aangoo irraa bu'eetu barcuma irra taa'ee dhiifama naa godhaa jira. Isa booddee firdii isaa dhaqee argataa jechuudha mana murtii. Uummata Oromootii wajjiniin wanti dhiifama jedhu sirna kanaaf wajjiniin hin jiru. Jarris dhiifama hin gaafanne gaafa gaafatanis dhiifamni hin maluufi kan jedhu jedhe.